Erga rafu neerraa gammaddan gammadaa warri dhageenya dhaga'aa. Agartee eenyu fakkaatti qoy bamesti. Gammachuudha waan hundarratti ilmoo gidduu namaa jiraachuun baay'ee deessi nama jedhan isin jedha. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban jannah. Daawwattoota keenya nagaa keessanii jirtu jirra alhamdulillah. Hin banne miti. Har'a sarpiraayizii ajaa'ibaa qabna. Alhamdulillah alhamdulillah. Dhufnee jirra. Alhamdulillah. Wallahi alhamdulillah. As geenye jirra. Yoo qata viidiyoolee waraabuu dhiifne waliin viidiyoo waraabuu dhiifne bubbullee jirra. Isaanis dadhabbii irra turanii jechuudha. Har'a immoo alhamdulillah nagaadhaan seramanii kunoo mucaa isaanii baadhatanii dhufanii jiru. Isaanillee salaamata isin jedhu gaageefsi dureen. Assalamu alaikum jedhee warra sii dubbataa ture du'aa isii godhaa ture. Warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota My Family jettu jedhi. nagaa keessanii jabaattuu jireenya afiyaan akkam isin biraa isiniin jiran nagaadha alhamdulillah. Kunoo dhufnee jirra waan guddaa waan sin gammachiisu. Anis gammachiise. Nu gammachiisee isinis gammachiisu qabannee dhufne kunoo alhamdulillah. Kanaan hordoftoota keenya Badaalee mul'isuu hin ta'u alhamdulillah. kanaan alhamdulillah rabbil alamin offollee jirra kunoo lamatti baanee jirra. Afur taane galata rabbi. Afur taaneerra. Amma afur taaneerra. Bankaalee dismoo kunoo mabsuudha baay'ee lama taanii. Osoo dur ba'een didee dhiira ta'e alhamdulillah. Utuu ayyuunidha jennu Dhiira ta'e. didee ayniin immoo dhufee keessa bahee jechuudha. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi galanii kan rabbii guddaa. Horiin naa cinqimaa turtan du'aa illee naa godhaa turtanii mucaan kun miskiina maalidha jedhaa turtanii galatoomaa kunoo anis immoo akkuma isin naa cinqamaa turtan illee osoo hin beeku kunoo sin gammachiisuudhaafan qabadhee isiniif dhufee cinqii keessatti illee cinqii kan isin agarsiisuu illee hin barbaanne. Kanaan egaa naa gammaddu jedheetan abdii guddaa qaba akkuma gammadee isinillee hin gammaddu jedheen. Gammaduun akkamitti hafagaa lubbuun hafuutii boqoladdaati. Ani kaafnu Abbaa Salaahiddin. Maqaa illee moggaera Salaahiddin. Salaahiddin Salaahiddin maqaan isaa Ustaaz Salaahiddin maqaan isaanii inshallah. Yoo alhamdulillah. Abbaa durbaa taanee alagee jiraan isin jedha. Osoo durba innoo didee dhiira ta'e yoo kennan isaan tuffatamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi baay'ee gammadeen jira. Warri leenuu dhiphataa turtan isiidhaaf illee du'aa godhaa turtan galatoomaa isin jaallanna isin kabajna rabbi isin kabajuu isin jenna gamal jenna harrema jumaadha dawrii kaannee jirra iyyuu kunoo Fataadhanii oolanii Salaahiddin wajjin abbaan Salaahiddin kunoo. agartee eenyu fakkaatti qoy bamesti. Asirraasii haa garagalee mul'atatis abbaa fakkaatu ilaalla. Ishii fakkaata. Mucaan isii fakkaata. Habibi yemmuudha. Anaa seeqa. Anaa si bitamu. Kushuroo nama kana mallaa. Galanni kan rabbiiti qaba wallaahi yoom deessa jilaasaa guyyaan eeggee. Addi guyyaa sadii inshaallah shanan guyyaa shan guutuu deemaarra. Guyyaa sadii arbiidha. Arbii. Matarraa sadii. Har'a guyyaa sadii jechuudha. Guyyaa sadii keenya. Maqaan mucaa keenyaa immoo Salaahiddin. Salaahiddin. Kana booda maqaan isaanii Ummu Salaahiddin jedhamu jechuudha. Abu Salaahiddin lagi. Maama Abu Salaahiddin. Anis Abu Khalid. Abu Khalid. Ummu Khalid. Khaliditti maqaa beekamaa malee gaa. Akkasii daawwattoota keenyaa wallahi alhamdulillah argamuu keenyatti gammannee jirra yaa waan hedduu. Dhiphataa turtanii isiidhaaf illee Maabbaddan illee nuun jira turanii bara. Eegaa waliin moo barreeffama keessa illee argaa turre yoo dadhabina waan jiruuf egaa ammaatee harma keessa babbannee isaan illee taaf jechuudhumatti jiru. garaa lafa keessa gammaate. Kana keessa kun ammoo isin deebinee jirra. Amma gammadeetaa dhiya argachuuti. Baay'ee tokko. Ani wallahi dhiiras ta'us durbas ta'uti ati wanti isin eegdu
isin eegduu rabbiin biraa heeruma qabaachuudha malee rakkoon qabu. Garuu alhamdulillah an garuu durbattan eegee rabbiin immoo kan isa caalu dhiira naa kenne rabbiin galanii haa ga'u. Ilma abbaa caalu haadha caalu rabba godhu gaa akkasiidhaan ilma abbaa caalee mul'atu haadha caalee mul'atu nama bakka guddaa godhu yaa rabbi nu godhe isuma gadda gooftaa akkuma nagaa naaf Waa'ee nu godhaa akka ilmaan keenya iddoo guddaa gaanu akka rabbiin immoo irratti umurii nu dheeressu. akkas Daawuu qofa miti immoo nama barsiifatee karaasifatee iddoo guddaatiin gaatee umurii dheerinaan irra jiraatu immoo akka rabbiin nama akkanaan godhu du'aa nu godhaa. Viidiyoo keenyallee nu daawwadha. namoota hojii yoo waan da'uuf ka'anis du'aa godhiifka ati gadhiisi gadhuufka Wallaahi rabbiin akkamii deemsi namata da'umsi ammana dubbachuu qabu du'anii kaanii deebi'uudha. Da'umsi jechuun du'anii kaanii deebi'uudha. Warreen hin beekne warreen immoo beektan immoo sodaachisin malee garuu warreen akka konkootii cinqii keessa turtanii wayimmoo itti deemaa jirtanuu rabbiin nagaa isin alaasaruu rabbiin isiniif alaaffisu isiniin jedha hordoftoota koo ankara kan kootiin kana isinii dhaama jabaadhaa. Ilmoon immoo qabeenya haftaachin nooli jaachin haftaachin nooli jenneera bakka gammachuudha. Waa hundarratti ilmoon gidduu namaa jiraachuun baay'ee deessi nama jedhan isiniin jedha. fiqirii cammartii maaliiqa jaalala cammartii walii galtee siin dabaltii maaliif ilmoocha waa hedduu dhiifama. Fakkeenyaaf abbaan manaa yoo jarjare ilmoocha dhiisaati manaas yoo kan jarjare ilmoo sanaa jecha waa hedduu dhiifama jechuudha. Akkasii gaarra kunoo mabsuut ilmoo kana ammootu dastaanyaadha jechuudha. Dastaanyaatti Waliin gammadaanis galatooma dhugaa dubbachuu komentii hedduu argaan jira. Viidiyoo tokko tokko dhimma dagadhiis irratti namoonni hedduun gammadanii gammachuu keessan nu ibsaa jirtu. Nullee gammannee jirra hedduu galatoomaa akkasuma jaallattanitti agarsiiftaniitu nusullee hedduu isin jaallannaa akkasuma laayik sheer gochuu hin dagatinaa inshaallah. Warreen haaraa maatii nuutaa Iskaabii mu fagaataa jira waan jennu kuma sadii galaa jira galaddaa'u. Yeroon xiqqaata arrabanuun keenya gara ji'a 5 jaagaa deebitu beekana. Kanaan viidiyoo keenyallee amma dhumaatti nu daawwataa jiran okko. Maatiin miti. Kanaaf viidiyoo keenya viidiyoo nuyi gadhiifnu amma obsaan amma dhumaatti nu daawwadhaa. Maaliif saantiba tokkollee yoo taate dhumarraachi dhugaa waaqii dubbachuu ta'e viidiyoo dhumarraa nu lakkaa'ama waan ta'eef kanaaf iyyuu hordoftoota keenya viidiyoo keenya awaanaadha. Daawwadhaa isaan jajjabeessaa lambadaa qabeelee viidiyoo waraabaa hin jiru tokko tokko malee ammas ichitti Salahaddiinii fi Mukaalii isinitti gadhiisan jechuudha. Ta'u as ooluu waan ta'eef asumatti fataa isin godhaa oolan jechuudha. Ani immoo deemeetiin waa riskii waan barbaaduuf waan mana oolleef iddoo keessan egaa Salahaddiin barsiisin jirri. Salahaddiin kunoo kan barsiisan yaamaa guddatan. Kan jettee amalaan. Sodaatti jettiin si fakkaachuu ifa ijoolleen hin dandeessu. Ifaman dandeessu. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaa abbaa kana fakkaata galatoomaa isiniin jenneerraa wal gammaddan gammadaa wal dhageenye dhaga'aa abbaa ilmoo lamaa taanee jirra jechuudha. Alhamdulillah jechuun waan nama dhibu dhiiraa galatoomaa isin jaallannaa laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sagantaa biraatii walitti deebinaa yeroo gaarii qabaadhaa.